Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota obsee gurbaa akkam jirtu? Nagaadha. Galata waaqayyoo ani nagaadha. Har'a biddeen Itoophiyaan mana madaamii keessatti hojjetadhee kottaati ilaala hordoftoota kiyyaa. Kottaa ilaala. Galgala bukeeffattanii ganama akka kanatti biddeen tolfachuu dandeessu. Haalli isaa akka biddeen biyya keenyaatti yoomi jechuudha baateeyyuu ariifidha amma kanaanii. Yaala kanuma ruuzii nyaati gaaf tokko biddeen biyya keenya yaala watii biyya keenya hojjedha shambaa jedhaa uffattaalala dhageessan miti dhugaa baay'ee salphaadha. Maalitti tolchitaa yoo jettan immoo kinoo ishii kanattiin tolshaa gombisaan immoo qadaada bira distiiti dhageessan. Akkas fakkaata ulmaan guyyaadhaa kan isinitti tole viidiyoon kun laayik sheer koomentii godha eebbifama. Guyyaa har'aa biddeen tolchee jira. Ilaalame akkatti bareedu. Xiqqoo ishii ho'aadha walitti qabata jedhee akka kanatti kaa'ee eelee xiqqashuma kanarratti hin tolchee garuu namatti hin tolu ijoo qo'aasinitti agarsiisa wal qixxeeffadhe. Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota obsee gurbaa hundi keessanuu akkam jirtu? Har'a nyaata ajaa'ibaa wayii wajjin hojjanna. Turtiin keessan amma dhumaatti na faana haa ta'u. Kan amma argaa jirtanii foonidha jechuudha. Foonii gurguddatee murmuramu. Kun immoo qullubbiidha. Akkasuma kun immoo burgul jedhu isaanii qamadii ororamaadha ta'e garbuu ororamaadha ta'e I don't know. Qamadii ororamaa isa qincee jennu sanatti fakkaata. Amma nyaatota kana wajjin hojjanna. Egaa wantoonni biraa kan waliin hojjetaman illee baay'een ni jiru. Turtiin keessan amma dhumaatti na faana ta'u laayik sheer koomentii sabiskiraayib gochaa na faana turaan isin jedha. Tole akkuma argaa jirtanii foon diimaan dura ilaalaa turre kinoo ibiddarra ga'ee bifa jijjiirratee nyaatamutti dhiyaachaa jira. Qophaachumaani. Egaa akkuma beekamu foon diimaan kun dafee waan hin bilchaanneef amma akka kanatti xiqqoo ishee erganii bishaan isaa keessaatii qoorsee biradistii isa guddaa isa qollofamuun beeku hundi keessanuu biradistii qollofamu sanatti daqiiqaa 15f affeelee raawwadheen deebi'ee nyaata inni wajjin hojjetamu faana hojjedhaa jechuudha. Nama mararu nyaattu misaas qophii beeruftanii naftanii nyaattu. Yaa'u biradistii kana hundi keessanuu qabdu mana keessaa ammaasti naqee bishaan itti naqee injera. Yeroo inni danfee biradistii kanatti qollofa. Balaan buute maali dannu. What happened? So in qolloftu. Yeroo bishaan isaa danfeen qolloftu qulfii qabaasiiti qolloftanii daqiiqaa 15f hin cuftu daqiiqaa 15 booda hin bilchaata. Yeroo inni bilchaate immoo baasnee waan faana hojjennu faana hojjesna. Kun immoo shumburaadha. Shumburaan beektu miti shumburaa feelladheen jira jechuudha asitti amma bishaan isaa keessa xallaleetun burgulii sana faana walitti dabalee hojjedha. Walumaan ilaalla. Kinoo ilaala amma yeroo bilchaatee akkas fakkaata. Argitanii shumburaadha foonii burgul jedhan sana jechuudha.